Teknologi nama dinafu. Silama itu setan ini nafu. Silakan menyuat alam pente komatatu. Setan ini dinafe itu bukan ini sirra budak cundang denye. Malah toni kicasan deka. Haleluya. Setan ini akan jadi kekante. Ini ke setan ini. Mana si jempu inci satu kedua malida kabenya wakabla bandu masuk cudanda I don't care tahu danda wan ala wajin takalla lebad setan ni kabenya ke santu danda wan pede wajudanda kabenya kun kala barati la barata kan setan ni pada jadi ne pada harga jempu mallan to ilo ni chasra mundu hindendam sumpuna tamun dendam hindendam Amen, 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 amen. Baru ratan si barre padero susiaduko. Aku makai saniti. Escritora sedang barre setumpane. Mada ke santi barre biasa. Pikirnya. Mada Yesus ke sama kalarga. Anu ada sujaya. Mada Yesus ke sama kalarga. Mada Yesus ke sama kalarga. Mada Yesus ke sama barre padibulata. Mada Yesus ke sama. Yesus kesa makana madum bifama innes makawa tadi kicaman te haleluya kadi gua pula gua tatandaka bada khef kalanna dawela diga khef kalanna dawela bada baru khef kalanna dawela Susif kalian tidak tahu maka aku tu biasa dipifama maka ya Susif kalian tidak tahu maka aku tu rantisip kiri tapi aja maka baru ya Susif ulfin tidak tahu maka ada mafirat kami tu irat berapa aja ulfin tahu kawan ayah kata tu timber refame pada Yesus tiga Yesus Fon Yesus bisa berkata sase Yesus makaranya nasa sunani garawana yoti karaga si pase namonda sirtangun gara ministero ta gara moto tapi ana pati darbuna kandile tisimbutu umna ulikan kamu di gede Yesus garu golkata sanna waga yo wajib boleh tisidabas pada Yesus mulfinatau gol keccisan darse tiga satina cake
tapakatti tiki pikilo dodo moga bagana diana. Malim rambada garansi abda dedo lebiko. Udah kurang pandang kira duram madu baramba nafgar bamunke nafdi karob sunke naf ebo warana munke naf mukatti wakara munke. Hallelujah. Wambanna diga walicha na haris jira carra kana fayyadamati. Wagga lamarra wagga shanarra guyya darbe torban darbe ji'a darbe kaleessa sila ganama wagga damarra iga sarra kan tarkaanfattan iga keerra kan hin tarkaanfadhe kan hin fandootti si deebise dhiiga qulqullu kan waan xuraatti lakkaa'e haaraana kaasiidhaa gooftaatti dubbadhaa araarfadhaa waama kan natti gaddite ishee gaafa lafa onaasiin na yaadadha jedhe gooftaan galmee gurraacha black list keessan haqaa dhiiga walichaatii yeroo kana yaa waaqayyoodha kan ji'a darbee kan waggaa darbee kan waggaa shanarraa akkudhanarraa hambara ijoollummaa hambara namanee kan kaleessaa kan sila ganamaa umuriin dabarse hundaa keessatteedha utuun ilaaluu dhiiga qulqulluu irra kanan tarkaanfadhee utuun ilaaluu dhiigicha waan waa'ee baafnetti kanan lakkaa'eedha kanan gaddisiiseedha hundumaa akkanarraa miicuudha singaradhaedha dhiiga Yesuus jedha iyyaa waamaa miiciina qulleessiidha yaa dhiiga Yesuus jedha lammaffaa dhalachuun naaf ta'eedha yaa dhiiga Yesuus jedha yaa dhiiga Yesuus jedha lammaffaa dhalachuun naaf ta'u jedha yaa dhiiga Yesuus jedha irraa kaasee jedha waadaa koonaa reeffadha jedha kakuu koonaa reeffadha jedha kakuu koonaa reeffadha jedha irraa kaasee jedha dhiiga uffadheen bahee galaedha dhiiga uffadheen jiraadha jedha dhiiga uffadheen tajaajila jedha dhiigicha baattadheen deema jedha lixeen deema jedha irran tarkaanfadhu jedha hin gaddisiisu jedha hin yakku jedha abbaa koo jedha waadaan reeffadha jedha yaade ameen 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 lora mana madyaanaa kipporda taa gooftaan isin eebbisu taa Amen, amen. Keessa waliin alaati. Ati koo qabeenya waaqayyooti waliin jira. Pastoreen attimaa garaa of hin barsiisin ana garaa barta malee hafuura qulqulluu garaa hin bartu jedhanii nama simbira jiru. Ati koo qabeenya waaqayyooti maal of seeta waliin jira ati. Abbaan keedha nama simbira jiru. Waan qabu hundumaa dabarsiisiidhaan jedha. Qabeenyaa addunyaa kanarraa guddaan olaanaan Warren Buffett miti Bill Gates miti abbaan qabeenyaan waaqa lafarratti tokkoffaan si. Ameen. Sababni isaa dhiiga Yesuustu sirra jira. Ameen. Amma sa'aatiin keenyatti waan baay'ee sokkee seensarra hin jira waa'ee dhiiga Yesuusii akkuma har'aa kana paasterii baatti maddeen gaaf tokko deebi'ee lallaba. Naaf ta'u miti paaster. Jaalala gooftaa nuuf haa ta'u. Ameen. Haadhillaa kanas ga'eera
ilaallee adda wal dhoofna. Haa ta'u. Kanaafi sabni Waaqayyoo iddoo kana jirtan Yesuus Kiristoos waa'ee keessaniif gatii guutuu kaffaluudhaan mucaa Waaqayyoo taataniitu. Sakellitti Yesuus Kiristoos dhufu beektan yeroo Yesuus Kiristoos dhufu kan gaaficha isinitti hime mootonni biyya lafaa yaa lafaa na liqimsi yaa tulluu na golgoof wayyoo eessallee akkanan ta'e sanan ta'e warri ID kaardii mattaawaqaa qaban garuu qooccoo baasanii gara mootummaa Waaqayyootti dididididididi. ID sun waraqaa qabalee safara kana keessaa kennatu hin taane. Ameen jedha. Attam waan isaa hin guddiftanii ameen jettuun se. Chappaa dhiiga olichaa warra ofirraa qabdan guddisaa ameen jedha. Yesuus gooftaan akkaataa gurguddaa shaniin dhiiga isaa dhangalaasee bifa dafqaatii yeroo kadhatu barruuwwan qaramuudhaan garafamee dhanni isaatti cuffatamuudhaan cinaacha isaa boolla dhaga'uudhaan dabiraan gonfoo qoraattiitii akkuma amma paastariin baa jedhan ji'a har'aatti deebinaa labsii Waaqayyoo dhaggeeffadhaa biyyi lafaa ittiin qircaa oolaa indaaqqoo nyaachuu qofaaf lakkaa'ata guyyaa du'aa ga'u isin garuu sadan tokkummaatti guyyaa isin itti dabalamtanii. Ituu mirga isinii kenname aboo Waaqayyo isinii kenne beektaniitu itti fayyadamtanii sagalee Waaqayyoo akka jedhu hojjetoota koo warra raajoo ta'e warra dhiigaan bitaman kennu warra raajota inni jedhu warra waan kana labsan waan dhufus labsan appoostala baluu namni rokkofatu hin taane isin raajota Waaqayyoo warra deebi'ee dhufu gooftaan labsitan raajii jechuun waan gala fuulduraatti ta'u himuu mitiire akka jedhugaa isaaniin dhossee waan tokko hin godhu walitti mari'annaa jedhe Waaqayyoo koo sadan tokkummaa Waaqayyoo waaqarraa maqaa paaster kana taphafanii maqaa keessa baafaniitu walitti mari'annee sadan tokkummaa Waaqayyootti deebitanii tuumisin ofirratti beektanii maal dadhabe maaltu itti irrateen waan qinxaati tokko hambisa Yesuus guutummaan guutuutti addaamillee lafa taa'ee uumama lafarraa bulchuuf ture irraa caaran isin garuu lafarra teessanii uumama lafarraa bulchitu utuu hin taane akka gaaficha teessoo sadii as dhaabee isinitti agarsiise teessoo Waaqayyoo wajjin Waaqayyo Abbaa Gooftaa Yesuus Hafuura Qulqulluun qaama fooniitiin mul'atu gaafas duumessa ulfinaati Waaqayyo Abbaa Gooftaa Yesuusiif nama sadii taatanii teessoo irra hamma teessanitti mirga Waaqayyooti iddoo hamma argattanitti hamma sanatti Yesuus kana itti dhiige hindillaa baatee gaararraas walitti foqoqee itti tumamee itti ciccitee fide Yesuus muudama mana ga'u. Dhageessu maastersiif minaaminiidhaan namni argate isin keessa tokko illee hin jiru. Akkatti mirga Waaqayyoo isin kaa'e isa dhube. Michuu amanamaa jaalallee dhugaa kana kanaaf hin tuqinaa madaasaa. Ittiin bu'inaa dhukkubbii guddaadhaan iddoo sana isinii laate mirga koo abbaa koo wajjin mirga koo teessu jechuun karaa mirgaa jechuun Waaqayyo as taa'ee Gooftaa Yesuus as taa'ee bakka obboloota keenya kanaa immoo amantoonni taa'uu jechuun akka inni itti fide mismaarri harka isaa keessa mul'audha. Ituu abbaan ilaalu mucaa isaa buqqattoo qabu. Ituma Waaqayyo ilaalu manni yeroo mismaarri lakkatti kana lama walitti siniine kana jettu akka ittiin harka Yesuus harka fooniif muka walitti waqare mismaarri akka itti si fide Yesuus. Mirga Waaqayyoo yeroo isiniin jedhu waan wayii tokko isinitti fakkaatu. Namni mirga Waaqayyoo qabu nama kaanii dhibba nama argata jedhaan jiran. Mirga Waaqayyoo jechuun waaqarratti galtu jechuudha karaa dhiiga Yesuus jechuun dhugaa jiru kana. Kanaaf warqee keessan dhiiga Yesuus ulfina kennaafi sagadaafi gajjadhaa hin tuqinaa madaa isaatti hin bu'inaa sodaadhaa sodaaf rombaan jiraadhaa duumessa ulfina isaatii argaa deemtu. Ameen jedhame. Ulfinni dhiigichaa ulfinni madaa isaatii ulfinni naannoo teessoo Waaqayyoo akka isin uwwisu yoo barbaaddan madaa Yesuus dhiiga Yesuusiif ulfina laadha. Kabajaa isaaf jiraadha. Jireenya ofii kaanselii godhaati. Rimuuvii godha. Waaqayyoo jedha wochimaaniin beektu. Wochimaaniin nama guddaa nama Waaqayyoo Chaayinaa irraa ka'ee turedha. Lallabaa beekamaadha. Waldaa 130 nama dhaabeedha biyya lafaa irratti wochimaanii jechuun ajjeesanii awwaalanii achi immoo baasanii yeroo dheeraa booddee lafee humti isaa lafa keenya keessatti ta'anii nama gubanii har'a garuu abiddi wangeelaa inni qabsiise abireejiidhaan chaayinaaf naannoo indiyaa naannoo sana keessaa walumatti
nama 100,000 oltu guyyaa dhufa darbaa gooftaa fudhate. Akkeedha. Wajjimaaniin Waaqayyo foon keenya ajjeesuun barbaadu. Ajjeesee du'aa isaa maal gochuu barbaada? Balleessuu barbaada. Ajjeesee isa du'e kana maaliif hinka adeemee waan ta'eef hinka amma gaafa bishigii gallu gaafa soomaaf kadhataan kadhan gaafa ho'ifnee tajaajilu seexanni iyyitee ifannee gaafa nu goggoftu hundumtuu bakka namalee nama hin jiru Yesuusiif adda ba'a. Torbee kudharbee badaa irrataa dhaqee deebi'ee xaraatti deebi'a. Foonni deeggaddaa du'e maal ta'e jechuudha? Hinka jechuudha. Badduu baasaa isin foonni isin irraan bareedu. Sirraan bareedu foonni waliin jedhaa. Isin madaa Yesuus jechaa urgaa baatanii galuutu isin irraa bareedu.